Aanaa Kuyyuu keessatti waraanni murna gabroonfataa PP dargaggoota yeroo dheeraaf hidhanii dararaa turan mana hidhaa irraa baasanii ajjeesaa jiraachuun ifoome. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Kaaba Shaggar Aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa keessatti tibbana eebla 2026 waraanni murna gabroonfataa PP dargaggoo tokko mana hidhaa irraa baasanii haala suukanneessan ajjeesanii gatuu jiraattonni bakkicha Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoon kun baatii hedduudhaaf waajjira poolisii magaalichaatti maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun dararamaa turu eeruun kamisa dheengaddaa ammoo mana dararaa sirnichaa irraa baafamee waraana gara jabeeyyii kanneeniin ajjeefamuu dubbatu. Aanaa kana keessatti ajjeechan kan hammaatee jiru yoo ta'u torban kana keessa guyyaa guyyaan mana dararaa keessaa halkan baasuun dargaggoota ajjeesaa jiraachuun ifoomeera. Yakka malee erga dararanii jireenya itti hadheessaniin booda mana hidhaa keessaa baasuun haala suukanneessan ajjeesuun sirna dhablummaa daangaa darbeedha kan jedhan jiraattonni bineeyyii daran hamoo ta'uu isaanii mul'inatti mirkaneessaniiru jedhu. Murni maafiyaa PP ol adeemtota abdii egeree Oromoo fi Oromiyaa ta'an danuu ajjeesuun daba seenanis ta'u seeranis itti gaafatama jalaa isaan hin baasne hedduu dalagaa jiraachuun dhugaa ifa galaadha. Aanaa Daarimuutti waraanni murna biltsiginnaa jiraattota saamuu fi hidhuu cimsanii itti fufan dabalata isaaf jaalfaajii bilisummaa. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimuu ganda Waabeekoo keessatti bitootessa 31/2026 argamtoonni PP nama maqaan isaa obbo Wanduu Kabbadee jedhamu jala loon 3 uffatanii deemuu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees guyyaa sana ilma obbo Wanduu kan ta'e Hamzaa Wanduu ammoo qeemaatii isaatii ukkaamsuun hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti yakki saamichaa fi hidhaa maatii kana irratti raawwate kunis sababa Hamzaatu miseensa WBOti jedhuun akka ta'ee fi aanicha guutummaa keessatti sarbaminsi mirgoota namoomaa argamtoota sirnichaan hawaasa nagaa irratti raawwatu daran hammaatee jiraachuu dubbatu. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti hojjettoonni mootummaa seektara hundarra jiran mindaa isaaniirraa walakkaa deeggarsa milishaaf akka kennan dirqamsiifamaa kan jiran yoo ta'u maqaa leenjii milishummaatiin hawaasa nagaa ukkaamsuunis hammaatee jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Aqaafan Fayyeera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii bulchiinsa magaalaa Haratoo keessatti hojjettoota mootummaa seektaroota adda addaarraa hojjetaniin mindaa keessanirraa walakkaatti deeggarsa milishaaf akka kennitan mallatteessuu qabdu yookaan hojii keessanirraa isin hariinaa jechuun dirqamsiisaa jiraachuu maddeen Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaanis hojjettoota seektara qonnaa irraa hojjetan kanneen baay'inni isaanii 81 ta'an keessaa aga ammaatti namoonni 42 ol mindaa isaaniirraa walakkaan deeggarsa milishaaf akka citu dirqamsiifamanii kan mallatteessan yoo ta'u waajjira fayyaarraa namoota 70 ol, waajjira daldalaarraa namoonni 20 ol mindaan isaanii walakkaatti akka muramu osoo hin jaallatin afaan qawween mallatteessanii jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa addeessaniiru. Mindaan hojjettoonni mootummaa impaayiratti keessatti argatan jalqabumarraayyuu gaa akka hin taane kan ibsan maddeen inumaayyuu haga duraan kaffalamaa fi ture irraa walakkaatti yeroo muramu ammoo waanuma nyaatanii bulaniyyuu dhabuuf deemuu jechuun aanicha keessatti mootummaan waraana isaa waan nyaachisu dhabaa jiru kun maqaa leenjii milishummaa fudhachuu qabdu jedhuun ammoo guyyuurra hawaasa nagaa ukkaamsaa jiraachuus himaniiru. Haaluma kanaanis jalleewwan sirnichaa gaafa ebla 2026 aanuma Jimmaa Gannatii bulchiinsa magaalaa Haratoo ganda duwwaa tokko keessaa namoota maqaan isaanii Abdul Jabbaar Imaamuu fi Mulunaa Gabayyoo jedhaman yoo ukkaamsan obbo Bulchaa Jambaree ganda Daamuu Geemboorraa, obbo Bokoree Mitikuu ganda Adileeqaa Tulluu Caaliirraa, obbo Waaqoo Hambee ammoo ganda Caaroo Goobanoorraa fedhii isaanii malee qabuun gara mooraa leenjii waraana impaayiratiitti geessanii jiraachuus maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoon tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiruun humnoonni waraanaa murna PP booji'amoo fi harka laattachuun sirna PPtti yaaddoo uumuun dhaga'ame. Jaalsa baafan waa gaarii dabalata qaba. Oromiyaa keessatti humnoonni waraanaa murni PP dirqiin leenjisaa jiru hedduun isaanii lola keessatti booji'amuu fi harka laachuun isaanii dabalaa dhufuun haalli nageenyaa fi tasgabbii
tasgabbii keessoo waraana sirnichaatti yaaddoo guddaa uumaa jira. Humni dirqiin ijaaramaa jiru yeroo dheeraaf dhaabbachuu akka hin dandeenye kan agarsiisu loltoonni koloneel Abiyyi Ahmed abdatu. Booji'amuudhaan daran sodaa keessa galchuu odeeffannoon keessaa nu qaqqabe ni addeessa. Akka maddeen keessoo sirnichaa himanitti namoonni dirqiin qabamanii gara mooraa waraanaatti erguun fedhii isaanii malee loltummaa keessatti hirmaachuun isaanii kaka'umsa dhabsiisaa jira. Kanneen keessaa hedduun isaanii yeroo carraan argamu gara wabootti makamuu yookaan harka laachuu filachaa jiru jedhu. Dabalataanis tarkaanfiin dirqiin namoota qabanii waraanatti galchuu kun mirga namoomaa irratti miidhaa cimaa geessisaa jira. Namoota jireenya isaanii irraa buqqisuu, maatii irraa addaan baasuu fi balaa lubbuu keessa isaan galchuun maatiitti yaaddoo uumaa jira. Kana hordofees murni PP sodaachisuun hordoffii cimaa humnoota waraanaa fi milishoota irratti taasisaa jiruun beekamee jira. Haa ta'u malee tarkaanfiin akkasii sodaa babal'isuun rakkootti fufsiisuu malee furmaata waaraa ta'uu akka hin dandeenye ni beekama. Aanaa Giddaa Ayyaanaa bulchiinsa magaalaa Angarguuteetti milishaan bilisiginnaa tokko fakkaattota isaan hidhaatti darbatame. Gabaasa qindaa'eef jaalfalmataa lammi. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa bulchiinsa magaalaa Angarguuteetti milishaan bilisiginnaa tokko kaabinoota hidhaatti darbatamee dararamaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kaabinoonni bilisiginnaa milishaa maqaan isaa Fiqaaduu Amanuu jedhamu bitootessa 28/2026 meeshaa waraanaa kee fidi jechuun irraa hiikanii milishaa biraa harka duwwaa deemutti dhuuf yoo jedhan meeshaa koo hin kennu waliin nan du'a waan jedheef hidhaatti darbachuu jiraattonni magaalichaa eeranii jiru. Akka jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbise himanitti milishaan finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jechuun of waaman akka ilmaan Oromoo irratti gocha gara jabinaa hin raawwanneef gaaffii kaasaa turuu isaaf kaabinoonni bilisiginnaa immoo yakkanii hidhaatti darbachuun garmalee dararaa kan jiran ta'uu dubbatu. Jaleewwan bilisiginnaa akkuma impaayiratiitti gaaffii walirratti kaasanii sammuu walii gooluun rakkoo isaan gidduutti uumamu gara jallina hamaatti wal fudhatanii yeroo gara yerootti miidhaa ulfaataa walii isaanii walirratti raawwachuun cimsanii itti fufanii jiru. Aanaa Dugdaa keessatti saamichi maallaqaa maqaa uffata milishaa fi ijaarsa dhaabbata waliin isaa hin beekamneen jabaachuun ifoome. Dabalata isaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Bahaa Shaggar Aanaa Dugdaa magaalaa Maqii keessatti eebila 3/2026 saamichi maallaqaa maqaa uffata milishaa fi ijaarsa dhaabbata waliin isaa hin beekamne kan maqaan barjaa isaa dhaabbata walii Galaa Urjii itti gaafatamummaan isaa murtaa'e kan teessoon isaa Bishooftuu Dukam jedhamuun tokkoon manneen jiraattotaa irra deemuun qarshii 1800 guuraa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Maqaa uffata milishaa jedhuun ammoo qarshii 1000 dirqamaan kaadroonni bilisiginnaa waraana waliin ta'uun uummata irraa nagee tokko malee fuuchaa akka jiran jiraattonni magaalichaa saamicha kanaaf saaxilaman dabaluun himanii jiru. Akka jiraattonni magaalichaa yaada isaanii addeessanitti saamichi maallaqaa kan duraanii caalaa bifa jijjiirrachuun maqaa waliin isaa hin beekamnee fi bu'aan maallaqichaa maal akka ta'e hin beeknee kaadiree bilisiginnaa bulchiinsaanichaa maqaan isaa Gurraachoo jedhamuun guutummaa magaalichaa keessatti raawwachaa jira jechuun itti dabaluun ifoomsanii jiru. Akkuma aanichaatti kan duraan uummanni hojii misoomaa irratti bobba'uun jireenya isaa fooyyessee jiraatu saamtonni abbaa irree koloneel Abiyyi Ahmed ajaja irraa fudhachuun waraana uummatatti bobbaasanii hojiin qonnaa bifa kamuu eeyyama kaadrotaatiin alaa kan hin qotamne ta'uun kaadroonnis tooftichi isaaniif mijachuun namoota maallaqa irraa saamanii fi bilisiginnaa utubaniif qofa eeyyamuun kufaatiin dinagdee kan yeroo kamuu caalaa ammaatee dararaatee jira. Murni uummataaf naatoo hin qabne bilisiginnaan kufaatii dinagdee fi maraamartoo siyaasaan rakkoo keessa seenuun waan qabee gadhiisu wallaaluun saamicha qindaateen guyyuu uummata qaala'insa jireenyaatiin waadamaa jiru irratti iraarfama agan hin jedhamne raawwachaa jiru. Murni gabroonfataa bilisiginnaa osoo uummanni ajjeefamuu jijjiirama faarsuun uummataaf iddoo akka hin kennine akeeka jedhu jiraattonni magaalaa Finfinnee fi Adaamaa Jaal Irboo Dhugaa waan qindeeffattee qabdi. Yeroo itti lubbuun ilma namaa gatii dhabaa deemaa jirutti keessattuu daa'imman kichuu dabalatee lammiileen nagaan jiraatan impaara Itoophiyaa keessatti ajjeefamuu, saamamuu, qe'ee isaanii irraa buqqifamuu akkasumas dararaa ulfaataa keessa darbuun daran hammaachaa jira. Haala kana keessatti kabajni waggaa 8ffaa aangoo qabachuu koloneel
Koloneel Abiy Ahmed kabajamee darbe yaaddoo guddaa uumeera. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi Adaamaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf yaaddoo isaanii qoodan akka jedhanitti yeroo rakkoon uummataa hammaataa jiru kanatti misoomaan dhaadachuun murna PP irraa mul'atu dantaa sabaaf quuqama dhabuu fi lammiilee irratti qoosuu fakkaataa jedhu. Akka isaan ibsanitti misoomni lubbuun namaa keessatti hin eegamne hiika hin qabu. Yeroo lubbuun qaaliin bilaashatti baddu keessatti ijaarsi manneenii fi miidhaginni magaalaa qofti akka milkaa'inaatti dhiyaachuun dhugaa jireenya uummataa dhoksuuf yaalii ta'uu himu. Dabalataanis hojiiwwan kunneen faarsee bultootaa fi kaadiroota murna PP qofaaf kan tajaajilan ta'uu ibsanii uummanni bal'aan ammoo jireenya gadadoo keessatti kufee jiraachuu himu. Rakkoon nageenyaa, hojii dhabuu fi qaala'insi jireenyaa hammaachuun jireenya isaanii daran ulfaachaa jiraachuus dubbatu. Jiraattonni kunneen adeemsi murna PP ammaa kun sirna diimokiraasii ijaaruu osoo hin taane sirna mootummaa giddugaleessa cimaa deebisuuf yaalii taasifamaa jiru ta'uu ibsu. Kanaafis sirna Minilik fakkaatu haaromsuuf tattaaffiin jira jechuun ibsan. Aanaa Shaallaa keessatti caasaan milishaa bilisiginnaa tokko ofuma isaatii haadha isaa mana isaa gubsiisuu fi ergamtoonni bilisiginnaa caasaa milishaa ijaaraa jedhanii uummata rakkisaa jiraachuun dhaga'ame. Jalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaa ganda qobboo lamaanii jedhamu keessatti caasaan milishaa gandicha keessatti dhalatee guddate achumatti hojii milishummaa hojjechaa ture. Yeroo hojiidhaaf godina Arsii Bahaa Aanaa Muneessaa ganda Heebana Laaqichaa geessanitti haadha isaatiin mana kiyya gubi jedhee itti erga haati isaa halkan dukkanaan da'eeffattee gubdee booda diinatu narraa gube jedhee bilisiginnatti iyyachuun ergamtootni sirnichaa hawaasan isintu jalaa gube jechuun hawaasa qarshii guursisee mana ijaarsisaa fi jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti manni milishaa kanaa dullooma fi jiguu kan ga'e yoo ta'u akka kan biraa ijaaramuuf yaada itti qabsiisuun akka tooftaatti loltoota biraatiifis himaa jiraachuun maddeen ifoomsaniiru. Kana malees gandicha keessatti garee irraa milishaan namni shan jiraachuu qaba jechuun humnaan namoota milishaa akka isaan gochuu danda'an dirqama warroota gandicha of harkaa qabanitti kennuun namoota adamsiisaa jiraachuus dabalataan maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Oduu biroon immoo gandichuma keessatti ergamtootni bilisiginnaa kunniin caasaalee gandaaf lafa qotaa midhaan facaasaa fi akkasumas maatii isaaniitiif maallaqa funaanaa jechuun hawaasa rakkisaa kan jiran ta'uu fi maqaa garaa garaa itti moggaasuun garee tokko irraa qarshii 20,000 guuraa jechuun hawaasa rakkisaa jiraachuu jiraattonni ifoomsaniiru. Namoota waan kaffalan dhaban mana hidhaatti guuraa qabeenya isaanii guutus galii godhaa jechuun murnichi caasaalee gandaatti qajeelfama dabarsee uummata rakkisaa jiraachuus jiraattonni dabalataan eeranii jiru. Siiriyaan ajjechaa Israa'el Kuneetiraa keessatti nama nagaa irratti raawwattee seera addunyaa cabsuudha jechuun qeeqxe. Guutuu gabaasichaaf jaal amansiis kaayyoo. Ministeerri dhimma alaa Siiriyaa humnoonni Israa'el kibba Siiriyaa baadiyyaa Kuneetiraa keessatti dargaggeessa tokko ajjeesuun isaanii seera namummaa idil addunyaa ifatti cabsu jedhuun qeeqee jira. Ministeerichi jimaata kaleessaa akka jedhetti yakka humnoonni dhuunfataa Israa'el ganda Alza'aaruraa keessatti raawwatan cimsee balaaleffateera. Lubbuun nama nagaa tokko du'eera jedheera. Seera namummaa idil addunyaa ifatti cabsu imaammata weeraraa itti fufee jiru kan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatee fi lubbuu isaanii balaadhaaf saaxiluu calaqqisiise jedhuun ibsee jira. Ministeerichi hawaasni addunyaa itti gaafatamummaa seeraa fi namummaa isaa akka fudhatuu fi sarbamiinsa irra deebiin raawwatamu kan dhaabuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatus gaafatee jira. Chaanaaleen oduu Arabiyaa Siiriyaa kan mootummaa bulchuu jimaata kaleessaa akka gabaasetti humnoonni Israa'el Alza'aaruraa keessatti konkolaataa qolataan qabu irratti xiyyeeffachuun dargaggeessi tokko ajjeefamuu isaas gabaasee jira. Kana malees humnoonni Israa'el jimaata darbee gara kibba baadiyyaa Kuneetiraatti tarkaanfachuun danqaa lafaa dhaabuun daandii afarcuufuu isaanii chaanaaleen oduu Arabiyaa Siiriyaa gabaasee jira. Hiriira deeggarsa hidhamtoota Falastiin naannoo Siiriyaa hedduu keessatti keessumaa bulchiinsa kibba daraa fi Kuneetiraa keessatti mormiin guyyaa sadaffaa walitti aansuun itti fufee jiruun waboon aanaa boosat keessatti diina hedduu du'aa fi madoon adabeem. Irree fi abdiin saba Oromoo waboon zoonii Arsadee godina Baashaggar aanaa boosat gandoota lama keessatti tiksitootaa fi bitamtoota Abiyyi Ahmed dirqama hoogganaa murna maafiyaa PP irratti kenname fudhatanii bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltoota hedduu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa hedduu hidhattoota eenyuuf akka hidhatan hin beekne irraa hiikkateera. Bifuma kanaan ganda Araarsoo Beeroo bakka addaa Kurfaa jedhamutti ganama keessaa toora sa'aatii 3 irraa eegalee hidhattoota ilmaan Oromoo mooraa waraana bilisiginnaa magaalaa Bofaa Fooqii
Waaqii, Saaraa Faraddaa akkasumas magaalaa Olancitii keessa taa'uun uummata nagaa saamaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo cululuqaa argateera. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota PP 30 du'aan yoo geggeessu 20 ol ammoo madoo jabaan adabuun reeffa isaanii konkolaataa 8tiin kan kaasan yoo ta'u, galgala sana ammoo kanneen du'arraa hafan magaalaa Olancitiitti geessuun wal'aanaa akka turan keessa beektonni himuun cuftii isaaniiyyuu reeffaa fi madoo gatuun baqatanii magaalaa Bofaatti dheessaniiru. Gama meeshaatiin qawwee AKM 7, hidhannoo mudhii 15 ol, kan isnaayiperii tokko, rasaasa bireenii 500 ol, gumbii AKM rasaasa waliin 10, yerooroo bireenii 4 akkasumas uffata waraanaa fi raashina hedduu dugda waraana maafiyaa PP irraa hiikkateera. Bifuma wal fakkaatuun lola qindaa'aa WBO'n geggeesseen aanechuma ganda siifaa battee bakka addaa Gomboraa jedhamutti sa'aatii 2 irratti bitamtoota Abiyyi Ahmed mooraa shaakkisaa keessa buufachuun uummata nagaa saamichaan dararaa ooltu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humna diinaa irraa battalumatti 7 ajjeesuun 20 ol kan taatu ammoo madoo jabaan adabee reeffaa fi madoo isaanii konkolaataa 5 fe'uun toora sa'aatii 9tti gara magaalaa Olancitiitti dabarsitee jirti. Lola kaleessa WBO'n zoonii kana keessatti geggeessee hedduu isaanii booji'een walqabatee murni bilisiginnaa godinichaa shororkaa'uun olii fi gadi fiigaa jiraachuu maddeen qabatamoo bakkichaa ONM'f ifoomsaniiru. Hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti lolli jajjabee jabaate itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo.